Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon sagantaa keenyaa hin jalqabnaa. Akkuma beekamu torbee roobii ol argine turre, roobii dheengaddaa xiqqoo neetworkiin waan nu rakkiseef jimaata ol argina isiniin hin jedheen ture. Akkuma isin beellamne gaa sagalee Waaqayyoo qabannee Waaqayyoon kadhachuudhaaf, Waaqayyoo waaqeffachuudhaaf dhiyaannee jirra. Obboloonni galaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoon kun immoo hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Amma faarfannaa qopheeffanne qabnaa. Erga faarfannaa sanaan Waaqayyoon waaqeffannee booddee walii wajjin kadhannaa, sagalee Waaqayyoon barannaa. Itu faarfannu Waaqayyo nu eebbisaa, nutti bu'aa, nu tuqaa, nu hiikaa. Amantiidhaan Waaqayyo duratti dhiyaannu, yeroo kadhannus sagalee Waaqayyo yeroo dubbatamus fayyinni foonis, fayyina hafuuraas, fayyinni lubbuus hin ta'a. Waaqayyo waan nu barsiisu qabaa, barachuudhaaf dhiyaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Faarfannaa kana Waaqayyo waaqeffanna. Torbauna tolfaate adeemsa miila koo mucucaate adeemsa miila koo mucucaate harka koo bal'iseen si kadhaadha ulee dhaabbata koo si godhaadha ulee dhaabbata koo si godhaadha an sittan kennaadhe jireenya koo sittan kennadhe an sittan kennaadhe bidiruu koo sittan kennadhe an sittan kennadhe ganama koo sittan kennadhe an sittan kennadhe galgala koo sittan kennadhe an sittan kennadhe lubbu koo sittan kennadhe an sittan kennadhe ramana koo sittan kennadhe gooftaa koo an sittan kennadhe saba koo sittan kennadhe an sittan kennadhe biyya koo sittan kennadhe an sittan kennadhe imana sittan kennadhe an sittan kennadhe gooftaa koo sittan kennadhe an sittan kennadhe yesuus koo sittan kennadhe an sittan kennadhe bulchaa koo sittan kennadhe. Nuti koolu seetirlee harka kee yoo ta'e malee beekaanis dadhabee galee nuti koolu seetirlee maqaa kee kana maanatu dha'ichi si sana argatu nuti koolu seetirlee. Nufseeni mana keenya si malee maal gochuu dandeenya. Nuti koolu sitti galee nutoo si malee hin qabnu abbaa si malee hin qabnu jabaa si malee hin qabnu nutoo si malee hin qabnu abbaa si malee hin qabnu jabaa. Simanengamnu, erko simanengamnu, simbo simanengamnu, loto simanengamnu, erko simanengamnu, simbo simanengamnu.
bidiruu keenya ni raasu harka kee keessaa nu baasu nuti koonu sitti galle furmaanni harka kee jira sitti dhaadhiinotaa jira nuti koonu sitti galle geggeessaa keenya nuuf ta'i Ameen. uleedhaa dhaabbata keenya nuti koonu sitti galle jireenyaaf nagaa noosidha siin dagaanne eessa geenya nuti koonu sitti galle nuti si malee hin qabnu tiksee si malee hin qabnu masii si malee hin qabnu nuti si malee hin qabnu tiksee si malee hin qabnu asii si malee hin qabnu nutoo si malee hin qabnu olchaa si malee hin qabnu gooftaa si malee hin qabnu Hallelujah. si malee hin qabnu olchaa si malee hin qabnu gooftaa si malee hin qabnu Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u obboleessa keenya faarfataa Guraalaa Tureelaa faarfataa duriitii faarfannaa isaatiin eebbifamne Waaqayyoon kadhannee si malee hin qabnu nutoo si malee hin qabnu jedhee Waaqayyootti imaanaa akka nuun of laannu ofiisaas laatu dubbata. Waaqayyo si haa eebbisu obboleessa koo lafatti jirtutti sagalee Waaqayyoo keessaa isan irratti lallabu miti keessa koo waan dhufe dubbifannee Waaqayyoon kadhannaa. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 13 lakkoobsa 5-6. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataan hin ta'in wanta argattaniin dhugaa jedha. Waaqayyoo ani matumaa sin dadhabuu sin buusus jedheera. Akkeedha. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataan hin ta'in wanta argattaniin dhugaa jedha. Waaqayyoo ani matumaa sin dadhabuu sin buusu jedheera. Kanaaf isa mananne gooftaan isa nu gargaarudha. Ani sodaadhu. Namni maal na gochuu danda'a ree? Ameen. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqa sadan tokko bara baraan kan turte, bara baraan kan jirtu, bara baraan kan jiraattu, bara jireenya kee dhuma kan hin qabne, alfaa fi omeegaa calqabaaf waan hundumaa kan taate yeroo kana obboloota wajjin, obbolottota wajjin karaa yuutuubii kanaa, karaa FB kanaa, karaa peejii kanaa namoota galanii si waaqeffachaa jiranii wajjin yaa Waaqayyo ulfinan si ilaadha, sin kabaja, ololan si qaba. Ati akkasumatti Waaqayyo galanni siif ta'udha, ulfinni siif ta'udha, sagadi siif ta'udha, kabaji siif ta'udha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Bara hamaa kana, bara ulfaata kana, bara du'i baay'ate kana keessa nu jiraachiftee har'aan nu geesseetta. Kunoo ammas sagalee kee kadhiyaannuuf, kadhageenyuuf, kasi waaqeffannuuf, akkasi kadhannuuf bara keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalte. Maqaa Yesuusiin maqaan kee ulfaatu. Situ har'aan nu ga'e, qorumsa dhibe miti, lola dhibe miti, wallaansoo dhibe miti. Situ har'aan nu ga'e, maqaan kee eebbifamu. Ammas akkas nuun jette karaa sagalee kee an sin gatu, sin buusu, sin dadhabette. Nun buufne marraatti, nun ganne marraatti, nun dadhabne hamma harraatti. Ammas yaa Waaqayyo waadaa kana nuuf galte karaa dubbii kee nama kana waan hin ganneef, waan hin buufneef, waan hin dadhabneef maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Abbaa faadhi nu dadhabuu danda'u, firoonni nu dadhabuu danda'u, namoonni nu dadhabuu danda'u, yaa Waaqayyo hiriyyaan nu dadhabuu danda'a. Yaa gooftaa haadhoo garaa tokko keessaa baane nu dadhabuu danda'u. Ati garuu sin dadhabu, sin gatu, sin buusu jette. Galanni siif haa ta'u. Obboleessa koo, obboleettii koo, Waaqayyo sin dadhabu, Waaqayyo sin gatu, Waaqayyo sin buusu. Eenyu si dadhabuu danda'a? Eenyu si buusuu danda'a? Eenyuyyuu amma dhumaatti si wajjin dhaabachuu dhiisuu danda'a? Waaqayyo akkasiin jechaa jira, sin dadhabu, sin gatu, sin buusu jedhe waan ta'eef sagalee kanaan haa jajjabaan nu jajjabaadhaa. Gooftaa sagalee nu dhufe kanaaf ulfaadhu. Ammas sin kadhadhaa, nu barsiisi, nutti dubbadhu. Yeroo buunii barsiisaan dhugaa si'i. Sagalee kee nu barsiisi.
sagalee kee hubachuuf immoo sammuu keenya nuuf ibsi. Anis kan keetiin dubbadhaa na gargaari. Neetwoorkii kana to'adhu. Jalqabnee hamma xumurrutti nu wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo gidduu kana keessa koo guutee jiru isan isinii wajjiniin gabaabsee hirmaadhaa. Nama maaltu kuffisaa waan jedhu hin gaddannan dubbachaa ture. Neetwoorkiin xinnoo na rakkisee nama maaltu iddoo isaa gadi dhiisisa? Nama maaltu kuffisa? Namoonni warra jalqabaa attamitti kufan? Addaamii fi Hewaan attamitti kufan? Yookiis akkamitti bakka Waaqayyo iddoo Waaqayyo isaan kaa'e keessaa gadi baafaman? Obboloota koo Waaqayyotu dubbii kana naa kenni na barsiise. Walii wajjin hirmaanna. Wanti nama kuffisu iddoo Waaqayyo nama kaa'e keessaa kan nama baasu oduudha. Hubannaadhaan tasgabbiin akkasiin na dhaggeeffattan hin barbaada. Oduu haasa'a. Seera uumamaa boqonnaa tokko yommuu ilaaltanii Waaqayyo waaqaaf lafa uumee akkaataa uumamaa nu barsiisa. Boqonnaan tokko guutummaan isaa guyyaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa. Boqonnaa lama keessa yommuu dhuftanii guyyaa torbaffaatti waan Waaqayyo godhetu lafa kaa'a. Bantii Waaqaa lafa wanta keessatti argamu hundumaas erga raawwatee jedha Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan guyyaa torbaffaa dura hojii isaa isa hojjechaa ture raawwatee guyyaa torbaffaattis Waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti hin boqotee Waaqayyo waan hundumaa erga raawwatee guyyaa torbaffaatti boqotee waan boqoteef guyyaan torbaffaa sana inni eebbisee hin qulqulleessee seenaan uumama Waaqaa lafaa akkana turedha. Akkamitti Waaqniif lafti kun uumamtee akka isheen xumuramte guyyaa torbaffaatti immoo Waaqayyo akka boqote guyyaa boqonnaa sana immoo Waaqayyo akka qulqulleesse akka eebbise erga dubbate kanaan xumurame erga jedhee booddee immoo amma immoo Waaqayyo nama uumedha. Akkas jedha lakkoobsa 7 Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatii nama tolchee hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti hin baafate. Galanni isaaf haa ta'u. Akkasittis namni uumama lubbuu qabu qabaatee jiraatu ta'e. Maal godhe Waaqayyo? Biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura funyaan isaatti baafate, hafuura isa jiraachisu. Erga nama kana uumee Waaqayyo maal godhe? Waaqayyo yommus Waaqayyo gooftaan gara ba'a biiftuut keessaa Eden iddoo dhaabbaa tokkoon dhaabee nama isa tolches achi keessa kaa'e. Lakkoobsa 8 Waaqayyo gooftaan muka ija namaa hamaaf gaarii hojiin isaa nyaatanii ba'eessa ta'an lafa keessaan biqilche. Mukti ija isaanii nyaatanii jireenya namaaf kennu, mukti hamaaf gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabbaa sana walakkaa turanii jira. Erga nama tolchee booddee Waaqayyo, erga nama hojjete booddee Waaqayyo immoo iddoo dhaabbaa tokko immoo qopheesse. Eden gannat jedhamee kan beekamu iddoo dhaabbaa kana tolcheetu nama isa uume kana fuudhee Waaqayyo maal godhee achi keessa baa'e. Maalii wajjin achi kaa'e? Diniinaa wajjin achi keessa kaa'e. Akkas jedha lakkoobsa 15 boqonnaa 2 Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabbaa Eden sana akka tottolchuuf akka eeguuf achi keessa kaa'e. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha boomee ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana keessa jiran hundumaarraa nyaattaa. Ija mukichaa nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan isarraa hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma duutaa jedha. Nama uume kana Waaqayyo lafa wanti hundumtuu guute jannata Eden keessatti dhaqee kaa'e. Biqileen garagaraa kan keessa jiru, fuduraaf mudurii garagaraa kan keessa jiru, nyaatanii itti kan bu'aaran qilleensi isaa kan namatti tolu iddoo magariisa ta'e keessa kaa'eetu akkeedee Waaqayyo iddoo kana eege tottolche. Wanta iddoo kana jiru hundumaarraa fayyadan itti gargaaran itti maayibay siif laatameera, siif qoodameera. Qooda keeti kun garuu jedhe Waaqayyo mukeetii iddoo dhaabbaa sana gidduu jirtuttaa nyaatiin muka sana yommuu nyaatanii hamaaf gaarii isa ta'e adda baafatu waan ta'eef gaafa sarraa nyaattu dhuguma duutaa'e. Hin duutu. Isarraa hin nyaatiin jedheetu diniina kanaaniti achi keessa kaa'ee biraa deeme. Egaan
namni abboommii eessatti cabsee seera uumamaa boqonnaa 3 keessa argina. Namni gaa iddoonni itti kufe asitti seera uumamaa boqonnaa 3 akkeedha. Namni abboommii cabsuusaa attamitti moo kufe? Haasaadhaan oduudhaan kufe namni inni jalqabaa. Namni inni oriijinaalii ta'e maaliin kufe? Haasaadhaan kufe, oduudhaan kufe. Akkas Ifama boqonnaa 3 bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan hundumaa keessaa boofni caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyoo ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran hundumaarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Bineensa uumaman hundumaa keessaa moo boofni haxxee tureedha. Boofni kun dhufeetu maal jedha Hewaaniini? Dhuguma Waaqayyoo mukeetii iddoo dhaabbaa kana keessa jiru hundumaarraa. Waaqayyo maal jedhe? Hin nyaatinaa jedhe. Waaqayyo immoo mukeetii iddoo dhaabbaa sana jirurraa nyaadhaa jedhe. Inni garuu isa Waaqayyoon jedhin ittiin jecha. Isa Waaqayyo ittiin himiin haasa'a. Mataa miilla godhee, miilla mataa godhee, gaaffii wal keessa fuudhee, haasaa wal keessa fuudhee, oduu wal keessa fuudheetu gara Hewaaniin dhufe. Karaa ittiin seenumaati kun, karaa ittiin lixudha kun, karaa ittiin laphee ishee, garaa ishee, sammuu ishee wanta bira ga'uu barbaadutti itti deemaa jirudha. Haxxeedha wanta ta'eef. Ennaan Addaam Hewaan akkas jette. Dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka sadau dhaabbaa walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaarraa nyaatinaa isattis hin bu'inaa kanaa achiin duutu jedheeraa jette. Ilaa gaamma maal jalqabe? Haasaa jalqabe. Dhuguma Waaqayyo mukeetii iddoo dhaabbaa kana jirurraa nyaatinaa isiniin jedhe lakki akkas miti. Falmuutti kaate waa Waaqayyo falmitti fakkaata. Seenaa jiran, lixaa jiran maaliin? Haasaadhaan, oduudhaan. Akkas hin jenne Waaqayyo mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran hundumaarraa fayyadamaa, gargaaramaa, maa'ii ba'aa, nyaadhaa jedheera Waaqayyo. Kana nu abboomeera. Garuu muka ishee iddoo walakkaa sana jirturraa hin nyaatinaa nuun jedhe malee Waaqayyo muka kana hundumaarraa hin fayyadaminaa nuun hin jenne. Falmitti haasaatti maanni kun asamaama afaan Amaariffaan kirikiriitti galte. Diyaaloogiitti galte. Deddeebisuutti ka'an. Yeroo sana yommuu garaa ishee argatu akkeedhe bofichi. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan. Waaqayyo sobe malee, Waaqayyo sin goyoomse malee muka kanarraa yoo nyaattanii hin duutan. Inni barbaadu isa kana ilaa. Inni fedhu inni deemuu fi inni bira ga'u taargeetti gochuu barbaade inni silaa yeroo dhugaatii dhuunnu dur ani dhugaatii dhugaan ture jedhana bara 84 kana 85 kan lakkoofsa biyya kanaatti birrii xinnoo qabna wanta ta'eef akkas jenna angat maas gabbiyaa inna waan lama sadiittiin dhugan angas maas gabbiyaa fudhannee dhanna isa booddee namachi jiru tabbaas hin gaabbasu iyyuu beektan angat maas gabbiyaa duwwaa barbaan ammanni kuni angat maas gabbiyaadha inni jalqabaa amma gaa mataa galfateera wanta ta'eef hin duutanii jedhe. Isin ija mukicharraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyo akka taatan akkasa akka taatan Waaqayyo hin beeka. Dhaggeeffadhaa. Keetiin isin ija mukicharraa yoo nyaattanii tokkoffaan duutan lammaffaa immoo ija keessantu banama. Sadaffaa hamaaf gaarii beekuudhaan akkasa akka Waaqayyo akkasin taatan Waaqayyo waan beekuufi akka inni taasaa mi'eeffatu akka inni dubbii mi'eeffatu akka inni tapha mi'eeffatu akka inni dubbicha hoo'isaa jiru laphee ishee sammuu ishee yaada ishee argachaa jiru laala akkasin akka taatan waan beekuufiti akkas isiniin jedhe malee hin duutanii iji keessan iyyuu banamaa akkasaa iyyuu taatu ittiin jedhe
Egaa dubartittiinis iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaaf gonjaasaa ta'uusaa argitee ija isaarraa kutattee nyaattee abbaa manaa ishee wajjin tureefis immoo in laattee innis nyaatee yommus lachanuun isaanii ijin banamee qullaa ta'uu isaanii beekanii kanarratti isaan arbuu walitti hulqisanii marxoo hojjetatanii jedha. In nyaattega. Kanarratti waan Waaqayyo na hubachiisen isinii wajjin hin hirmaadha. Obboloota koo wanti namni ittiin kufu keessaa tokko haasaadha. Bofni Hewaaniin haasaadhaan kuffifte. Haasaadha. Oduudha. Qoosaan taanedha. Xaban taanedha. Haasaan oduun in eeggannu taanaan hamaadha. Harrayyuu karaarraa nu kaachisu nu dogoggorsuu danda'a. Oduun haasaan namoota warra jalqabaa maaliin kuffise? Oduutti odeesse haasaa itti haasa'e dhugaa soba fakkeesse soba dhugaa fakkeesse gara isaanii dhaqe. Haasaan hin taane, oduun hin taane, qoosaan hin taane yaada Waaqayyoo keessaa nama baasuu danda'a. Boloottota isinittis ofii koottis kanan dubbadhu sakan sagalee Waaqayyo naa kenne. Haasaan hin taane, oduun hin taane. Barri isaa moo baratti namni barri kun yoo laalta nama bara namni oduu huumee ma haasa. Huumee haasa. Haasaan hin taane, oduun hin taane yaada Waaqayyo keessaa nama baasa. Miyaas irratti fakkeenya tokko tokkoon isinitti hima. Waan an dabarse waan an ta'eef waan an beekuuf. Fakkeenyaaf tokkoffaa namni kan inni mana dhugaatiitti nama geessu haasaadhaan. Namni kan inni gara dhugaatiitti kan inni ol geessu haasaadhaan. Tokko fudhanna. Maal si godha tokko? Tokko maal si godha? Tokko yoo qammas kottu waa qammasna. Haasaadhaan fudhatee nama dhaqa. Amalli dhugaatii immoo keessan ture isinii jedheera. Amalli dhugaatii immoo jedhana tokko situ dhuga. Lama situ dhuga. Tokko natu dhuga. Amma tokkoof amma lama dhunnutti obbeeka. Lama booddee garuu isatu nu dhuguutti ka'a. Tokko natu dhugaa, lammaffaa natu dhugaa, inni sadaffaa, inni arfaffaa garuu isatu na dhugee gara barbaadetti nageeffachuutti ka'a. Namni gara waa dhuguutti kan inni ol geessu maayin bakka salphaamatti. Maali tokko yoo dhugde, tokko yoo qammaste garaa keef iyyuu gaariidha. Caafamee jira. Wayiniin gaariidha jechuu danda'a. Haasaadhaan oduudhaan mana dhugaatiitti ol geessa. Haasaan mana dhugaatii moo mi'a? Oduun mana dhugaatii moo mi'a? Isa booddee maaltu ta'a? Amaleeffachuutti kaan. Itti deddeebi'uutti kaan. Isa booddee suusii keessa gala. Amma namatu nu sossobee nu geessa miti gaattaansee. Numatu ofii keenyaan itti deddeebi'uu jalqaba. Namni inni jalqabaa maaliin kufe? Oduudhaan kufe. Haasaadhaan kufe. Akka of eeggannuun barbaada sagalee Waaqayyoo naa kennu. Haasaan taanirraa, oduun taanirraa. Namni gara mana dhugaatiitti, warri mana dhugaatii keessa turtan beektan beektu. Haasaan lafa dhugaatii jiru, mana mashataa keessa jiru. Mi'a baay'ee namatti tola. Xabisaa, qoosaansaa akka namni akkatti deddeebi'u nama godha waan ta'eef. Akkamitti mochitti ol geessaa tokkuma fudhannee galla. Ittiin haasaa afaan keenya keessaa fixan humna gara jedheetu akkasitti badanan. Lamaffaa fakkeenyaan fudhadhee namni kan inni gara ejjaatti ol geessu maaliin? Kan inni dogoggorsu maaliin? Haasaadhaan, oduudhaan, qoosaan taane, xaban taane taphachuudhaan. Galee Waaqayyo naa kenne dhagun. Qoosaa fakkaata, xaba fakkaata, keessa namaa garuu nyaachaa deema. Mee ilaalaa mee sinumtu tajaajiltoonnis amantoonnis
qoosaan akkasii yommuu jalqabamu qoosaanii waa'ee dhawuf kalchaaga waa'een ejjaa waa'een seeksii yeroo haasa'amu jalqabu isa guddaattis isa xinnaattis itti tola haasaan akkasii amantootattis tajaajiltootattis hin qabu qoosaan akkasii jalqabamnaan namni dafee dhiisuun barbaadu namni dafee dhaabuun barbaadu hin kolfu hin bashaa ittuma fufa dafee keessaa ba'uun barbaadu dafee dhiisuun barbaadu maaliif hin mi'a namatti tola obboloota ko amalli cubbuu akkasuma suuta nama lixa obboloota ko suuta keessa namaa nyaachaa fixaa adeema akka rimdhi muka nyaatu akka qiinqaniin muka nyaatu keessa nyaacha adeema keessa bososiisa mukti rimni nyaatu qiinqaniin nyaatu bakkeensaa fayyaa fakkaata allisaa fayyaa fakkaata keessi isaa garuu nyaatamaa dhumaadha wanta ta'eef kufuudhaaf baay'ee salphaa lafa dha'uudhaaf baay'ee salphaa mukti qiinqanii nyaatee kufuudhaaf baay'ee salphaadha firoota koo haasa'an xabi qoosaan hin taane garuu keessa keenya akkasitti nyaachaa adeema yeroo ta'anii taphatan yeroo ta'anii qoosan yeroo ta'anii qalladan hin mi'a namatti tola nama kolfisiisa garuu keessa namaa fixaa jira keessa namaa nyaatee fixaa jira namoonni warri jalqabaa maaliin kufan haasaa obboloototaa haasaa irraa qoosaan taanirraa xaban taanirraa kiristiyaanonni of eeggachuu qabna eessatti nageessaa jira xabi kun jenne yaaduu qabna haasaa obboleettiin kun taatu obboleessi kun ta'u namanatti dhiyaatu taatu tajaajilaa ta'u amanaa haa ta'u haasaa inni natti haasaa jiru xabanuun xabachaa jirru kuni qoosaanuun qoosaa jirru kuni eessatti nu geessaa jira garamitti nu adeemsisaa jira maal akka raawwannuuf nu kakaasaa jira jennee itti yaaduun baay'ee gaariidha kana achi balaansaa guddaa wanta keessaa ba'uu hin dandeenye keessa shaakala gadhee keessa amala gadhee keessa walgalchuu dandeenya ituu nutti hin beekamin waan keessaa ba'uu hin dandeenye shaakala gadhee amala gadhee keessa walgalchuu dandeenya ituu nutti hin beekamin wal seessinuu dandeenya ituu nutti hin beekamin maaltu kana fida nigiggir haasaa qoosaan taanirraa xaban taanirraa of eeggachuun gaariidha namoonni mana caatiitti isa ta'u mana shiishaatti isa ta'u kan isaanitti ol geessan ikkoo jaranaa haasaa maanii kottuu lafa nuun taa'ee caatii nyaannu kottuedha lafa nuun shiishaatti nu kottuedha hinnattu hin teessu yeroo dhaxxanii sabarchaachaa jedhu afaan isaanii sabarchaachaa jedhu hin farrashu hin taphatu miriindaan jira kokaan jira oncholoon hin jira sukkaarri jira caatiin jira hin kolfu hin taphatu isa jalqabaa sukkaara baay'isanii caatii tokko sitti kennu qammasi maal taa'e mi'aasaaf jetteetu qammafta akkasumatti gaa suusenyaa ta'aa addaatti ta'aa adeemta namni inni jalqabaa maaliin kufe haasaadhaan amma jireenya afuuraa keenyaa dhabuutti nu adeemsisuu danda'a qoosaan hin taane xabin taane kanan arra sagalee waaqayyoo keessaa gidduu kana isa kananna nyaataan isinitti dubbachuu barbaade boleota ka'u akkeedha macaafa Efesoon boqonnaa 5 lakkoobsa 4 gubbaarraa dubbii waaqayyoo
dubbii galateeffachiisu malee dubbiin gurratti hin tolle, dubbiin minaan hin qabne, qoosaan taanes hin dubbatamin. Randeebi'a. Dubbii galateeffachiisu malee dubbiin gurratti hin tolle, dubbiin minaan hin qabne, qoosaan taanes hin dubbatamin. 4:29 irraas akkas jedha qoosaan taane. Efesoon 4:29 irraa dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cibsu warra dhagaaniif ayyaana kennu kan kennu malee dubbiin amaan afaan keessan keessa hin ba'in. Namni warri jalqabaa maaliin kufanii, maaliin karaarraa kaatanii, maaliin iddoo isaanii gadi dhiisanii haasaadhaan, oduun taaneen, qoosaan taaneen. Arras nama maaltu kuffisa? Nama maaltu kuffisaa jira? Haasaan taane, oduun taane, qoosaan taane, xaban taane. Ilaa hin xabatiinaa, hin qoosinaa, hin qalladiinaa isiniin jechaa hin jiran. Garuu qoosaan taane hin qoosinaa, qoosaan taane hin qoofnu, xaban taane hin xabatiinaa, oduun taane walitti hin odeessinaa. Ammam tajaajilaa ta'a, ammam lallabaa ta'a, ammam faarfataa ta'a, ammam raajii ta'a, ammam mul'ata hima, ammam mana Waaqayyoo keessa tura, ammam oleejiin gurmuu tokko keessa faarfanna jedha, oleejiin gurmuu kadhannaa keessa jira jedha, mana Waaqayyoo keessa akkasi tajaajila jedha. Qoosaan taane hin qoosinaa, oduun taane hin odeessinaa, haasaan taane hin haasa'inaa. Namoota warra oriijinaalii warra jalqabaayyuu seexanni bofichi maaliin kuffise? Du'a isa ammarraatti mana nama hunduma keenyaa galee nu boosisu nutti fide haasaadhaan itti lixe, oduudhaan itti lixe. Kanarraa of eeggannu fira tokko. Egaan obboloota koo haasaan taanirraa, oduun taanirraa, qoosaan taanirraa, xaban taanirraa wal of eeggannu. Maaliif? Walitti dhufeenya Waaqayyoo wajjin qabnu dhabuu dandeenya. Walitti dhufeenya Waaqayyoo wajjin qabnu salphaatti dhabuu waan dandeenyu. Salphaatti. Namni kufeemu jedhanii waanuma guddaa tokko yaadina. Waanuma guddaa tokko hin keenaa. Kan ንግግር ነው የሚጀምረው. haasaarraa jalqaba. Waaqayyo keenya haasaan hin taane, oduun hin taane. Waaqayyo keenya waliin walitti nu buusuu hin danda'a. Ituutti yaadiin yaada Waaqayyo keessaa nu baasuu wanta danda'uuf of eeggachuun gaariidha. Of eeggannu. Waaqayyotu sagalee kana naalaatiin nananii isinitti dubbachaa jira obboloota ko. Hin xabatinaa randeebi'a, hin qoosinaa jechaan jiran. Namoonni baay'een qoosaan badan, xaba baay'isuudhaan badan, oduun taaneen badan. Xabadhaa qoosaa keessan garuu, haasaan keessan garuu, haasaan keenya garuu, qoosaan keenya garuu garamitti na geessaa jira, garamitti nu geessaa jira jennee dhaabannee taayaan. Namni inni jalqabaa Addaamiif waan maaliin iddoo gadhiisanii, maaliin kufanii, haasaadhaan kufan, oduudhaan kufan. Namni maaltu isa kuffisa? Ittan fufa roobii dhuftu. Sagalee Waaqayyoo naa kenne kana waliin ilaalla. Maaliin kufa namni? Isa lammaffaa moo torbeen itti dhufa. Isa jalqabaa kana garuu akkuma qalbaattiin isinitti hime. Namni kan inni gara suusii garagaraatti, amala garagaraatti, shaakala garagaraatti yookaan wanta keessa galee kee aba'uu hin dandeenyetti kan inni ol gashu karaa oduuti, karaa haasaati, karaa qoosaan taane xaban taanedha. Bulee tokko adaraa Waaqayyootuun kadhadhu dubbii kana naaf laate waan ta'eef dubbii kana itti yaadaa, itti yaadnu. Namoonni galtanii sagantaa kana hirmaachaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa. Roobii dhuftu sa'aatii 2:20tti wal arginaa. Viidiyoo kana moriyyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Peejii kana follow godhaa. YouTube keenya irras ergaa kanan keenya ergaa kanaan duras hin darbees ergaa achirraa argachuu dandeessu barsiisaa achirran kaa'e baay'ee jira. YouTube keenya luba gaaddisaa Xilaawun Ciibsaa jettanii galtanii erguu dandeessu. Warri dandeessan subscribe godhaa. Nu kadhadhaa, anis isiniin kadhadhaa. Isin tajaajiluuf yeroo hundumaa qophaa'aadha. Viidiyoon kun moriyyoota keessan bira akka ga'uuf sheer oliif godhaa. Mee kutaan amma dubbise kanas itti yaadame ilaalame isinis irra deebi'aati. Akkamitti
akka isaan iddootti kaatan waaqayyo sagalee dhageenye nuuf eebbisu waaqayyoon galateeffanna. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Ati yeroo tokkollee sagalee nu dhabdeen beektu, ergaa nu dhabdeen beektu, dubbii nu dhabdeen beektu. Yaa waaqayyo macaafni qulqulluun immoo barumsa keenyaaf caafame. Waanuma nun kanaan dura beeknurraa har'a immoo bifa addaa waan nu barsiifteef, waan nutti dubbatteef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Sin galateeffadha yaa waaqayyo. Dubbii kana sinnaaf kenne, sagalee kana sinnaaf kenne. Maqaa Yesuusiin maqaan kee eebbifamu. Ani sila obboleessatti namoota dhaga'anitti dubbadheera. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ituun beekin haasaadhaan, oduudhaan, qoosaan taaneen, xaban taaneen, golan taane keessa galanii ba'uu kan dadhaban, kufanii ka'uu kan dadhaban, fagaatanii deebi'uu kan dadhaban, keessi isaanii nyaatamee gooftaa amala gadhee, shaakala gadhee, namni irratti hin beekne yaa waaqayyo raawwachaa kan jiraniif yeroo kana sin kadhaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan na'anii gara keetta deebi'an. Dubbii kee kanaan na'anii gara keetta deebi'an. Yaa waaqayyo humni iddootii isaan kaachise, humni karaarraa isaan kaachise maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee kan cabe haa ta'u. Obboloota akkasii yaa waaqayyo iddootti isaan deebisi. Ilaa amma immoo ituun beekiin gooftaa nyaatamaa kan jiru keessi isaanii akka rim'i keessa mukaa fixu, akka qiinqaniin keessa mukaa nyaatee fixee kuffisu, oduun hin taane, qoosaan hin taane, xaban hin taane. Yaa waaqayyo nu nyaachaa kan jiru, nu fixaa kan jiru, ituun beekiin iddoo keenya nu gadhiisisaa kan jiru, isarratti dammaqu akka dandeenyuuf ati nu gargaare. Manni nama kanaa, manni obboleettii kanaa, gaa'illi isaa, gaa'illi ishee oduudhaan hin diigamin. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin oduu gadheerraa nu eegi, haasaa gadheerraa nu eegi, xaba gadheerraa nu eegi. Yaa gooftaa jireenya fuuraa koo, jireenya fuuraa obboleettii koo fi obboleessa koo si keessatti kan jabaate haa ta'u. Dubbii nu laatteef ulfaadhu, sagalee nu laatteef ulfaadhu. Maqaan kee eebbifamu. Amma immoo yaa waaqayyo yeroo kana kadhata kan barbaadaniif sin kadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota yaa waaqayyo yeroo kana kadhannaa barbaadan, gargaarsa addaa barbaadan, harki gargaarsi kee lafa isaan jiran keessaa butee isaan baasu. Gargaari obboleessa kana, gargaari obboleettii kana. Lolli kan irra jiru, wallaansoon kan irra jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee lolli kamiyyuu, wallaansoon kamiyyuu irraa kan cabe haa ta'u. Yaa gooftaa fayyaa isaanii kan lolamu, nagaan isaanii kan lolamu, jireenya fuuraa isaanii kan lolamu, waanuma isaan qabatan kan lolamu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa kan ba'an haa ta'an. Gargaari nama kana, gargaari obboleettii kana, gargaari obboleessa kana. Ija koo gara gaarotaatti ol fudhee gargaarsi koo isaan haa dhufa. Gargaarsi koo waaqaaf lafa uume waaqayyo biraan haa dhufa jedhamee akka caafamee jiru. Yaa waaqayyo nama kan akka gargaartuuf ansi kadhadhaati gargaari. Anaaf mana koos na gargaari. Bara koo yaada kee tajaajilee fedha kee raawwadhee jaalala kee godhee siin gammachiisee akkan darbuuf ayyaana nuu baay'isi. Yaa gooftaa sagantaa nuun yeroo hundumaa qabnu irratti ulfaadhu. Waan nuun jettu, waan nutti dubbattu, sagalee nuun dhowwatiin, sagalee dhageenye kanaaf warra deebii laannu, sagalee dhageenye kanaaf warra abboomamu, sagalee dhageenye kana yaa gooftaa ka qoosaatti akka xabaatti yaa waaqayyo akkam fudhan borakkatti gatiin baafneef ati hunduma keenya gargaari. Maqaan kee eebbifamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa akkuma beekamu yeroon kun nu biraa yeroo gannamoo yeroo ta'u neetworkiin keenya gaa rakkisaadha. Yeroo neetworkiin gidduutti nu citu nu of kalchaa nu wajjiniin sagantaa kana hirmaadhaa. Roobii yeroo hundumaa sa'aatii 2:20 kaafnee faarfannaa sagalee waaqayyo nu barsiisuun barannaa hin kadhannaa. Kanaaf hirmaadhaan isiniin jedha. Namoonni hirmaattan waaqayyo sinaa eebbisu. Naa kadhadhaa, isiniinan kadhadhaa. Waan waaqayyo nuun jedhe kana immoo qalbiitti haa qabannu. Amma immoo garaa keessaniif harka keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa, eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo si haa eebbisu, si haa eegu. Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu, sitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keetta deebisu, nagaa isaa siif haa laatu. Maqaa waaqayyo kan abbaatti, kan ilma isaa, kan hafuura qulqulluutti,